Abbaa isaa Fidaa Kumaa fi harmee isaa Guddinee Dhaagaarraatii Arjoo Wallaggaatti dhalate. Hayyuun hayyummaa isaatiin diinonni isaa otoo hin hafiin kan irratti waliif galan nama guddaa nama dhaggeeffachuun qofa yaada isaa fudhachiisu ture. Xalayyaa harka Hayilee Fidaan barreeffame miseensa mi'eessoonii tokkoon waan qabameef ture mana hidhaa Karchalleerraa gara mana hidhaa mana barreessaa Dargiitti darbee toorchii kan ta'aa tureef. Mana hidhaa keessa ture keessaa taa'ee xalayyaan akeekkachiisaa akkas jedhu barreesse. Biyyaa ba'aa yookaan of ajjeesaa malee akka waraana Dargiin hin qabamne. Gidiraan mana hidhaa kana keessa jiru hamaadha kan jedhu ture. Hayileen ejjennoo sabni baratee hidhatee bilisa ba'a jedhuun aangoo mootummaa qabachuu caalaa barsiisuu irratti xiyyeeffataa ture. Wiingeet bara ture gara yuunivarsiitii Kiiloo 4tti darbee waggaa tokkoof barnoota isaa addaan kutee barsiisummaan Harargee Dirree Dawaa waggaa tokkoof barsiisaa ture. Achii deebi'uun barnoota isaa itti fufe. Badhaasa Kiiloo 4 keessaa eebbifameen barsiisaa isaa lammii Turkii tokko iskoolaarii kennuun akka Turkii dhaqee baratu taasise. Barnoota fiiziksii, keemistirii fi herrega akka baay'ee jaallatullee ni dubbatama. Jiyooloojii fi fiiziksiidhaan itti fufee gara Faransaayitti iskoolaarshiippii argate. Imala isaa gara Faransaay godhe. Sababa siyaasa keessaa guutummaa guutuun galeef iskoolaarshiippiin isaa harkaa mulqame. Darbees viizaan isaa jalaa gubate. Kana gidduutti Jarman magaala Hamburg deemuun yuunivarsiitii tokkotti afaan Oromoo barsiisuu eegale. Deebi'ee yuunivarsiitii Faransaay keessatti barsiisummaadhaan qacarame. Dhaaba mi'eessoon ijaaruu, siyaasaa fi barsiisummaa wal cina gaggeessuu itti fufe. Fidel Kaastroon Itoophiyaa dhufee nama maqaa koo faana wal fakkaatu nama jabaa tokkotu jira jedhan jedhee iyyaafannaa jalqabe. Mootummaan Itoophiyaa yeroo sanaa akka Hayilee Fidaa fi Fidel Kaastiroo waliin argine godhe. Maqaan Hayilee Fidaa biyyoota Awurooppaa fagoo keessa akka mootummaa Itoophiyaa tokkotti dhahamuu eegalee ture. Dargiinis waa'ee Hayilee Fidaa yeroo dubbatu Hayilee Fidaa jechuun nama biyya tokkoo diigee ijaaruu danda'udha. Abbaa beekumsaa fi qaroo fageessuu yaadudha jechuun dubbataa ture. Akka tasaa hoteela wayiitti Fidel Kaastiroo fi Hayilee Fidaan Finfinnee keessatti wal argan. Dooktar Hayilee Fidaan biyya Faransaayitti barnoota jiyooloojii PhD isaa barachaa otoo jiru sochiin barattoota Itoophiyaa mootummaa Hayilee Sillaasee irratti dho'e. Hayileenis bara sanatti warra xayyaara Itoophiyaa butanii badan bira dhaqee haasaa jalqabe. Isaan bira dhaquunis mi'eessoon keessatti miseensummaan akka hirmaatan akeekeefi ture. Turtii booda sagantaan mi'eessoon ta'uufiif dinnaan Ihaappaatti makaman. Sochii barattoota idil addunyaa fi Awurooppaa keessatti Hayileen qooda olaanaa gumaachuun akkasumas sochii barattoota Itoophiyaa faana wal quunnamuun qabsoo itti fufe. Yaada Hayileen dhiyeessu barattoota Awurooppaa jiran biratti guddaa fudhatama argachaa dhufe. Murtii Hayileen gara dhumaas wareegamummaa kan baasanii biyya keessatti qabsaa'uu wayya kan jedhu ta'aa waan dhufeef Hayilee Fidaan turtii biyya Awurooppaa booda biyyatti deebi'ee caasaa mi'eessoon ijaaruutti fufe. Andina warana Utubati nafno Wari wajin kana Adili rambosi Lapagan galate Bangkondo amo Lalala desu Hiriyyaan isaa tokko Awurooppaa irraa gaafa biyyatti deebi'u uffata bareedaa tokko isaaf bituuf kutaa magaalaa Finfinnee gara Piyaasaatti imalan.
Haayileen bareedaa akkasumas faranjoota faana waan wal fakkaatuuf utuu taaksii keessa taa'anii deemanii ijoolleen kiisii namaa seentu Haayileetti siiqanii qarshii uffata bituuf baatee deemuu jalaa baasuuf jennaan Haayileen galagalee ilaaluun hattoo tanaan hin baddanii amma jennaan ijoollittiin utaalanii taaksii keessaa bu'an. Akkasis jedhan faranjichi kun afaan Amaaraa ni danda'a jechuun wal gaafachaa sokkan. Hiriyyaan Haayilee duuba taa'u sunis Haayilee si'atuuf turanii faranjii moof gatee deemuutti fakkaatte jedhee itti qoose. Akka tasaa cinaa hiriyyaa Haayilee Fidaa kan taa'aa ture immoo miseensa Ihaappaa ture. Haayilee Fidaa kan jedhu isa kanadhaa jedhee gaafateen. Eeyyeen Haayileen kanuma jechuun deebisaaf. Hooggantoonni keenya Haayilee jechuun nama gabaabaa gurraacha hidhii fi funyaan battee ija diimaa fi fakkii seexanaa qabu akka ta'e itti nutti himaa turan. Darbeeyyuu seexanicha sanatti hin dhiyaatinaa ajjeesaa malee nuun jechaa turan. Haayilee jechuun nama rifeensa luuccaa diimaa fi hojjaa qabu bareedaa nama akkanaadha jechuun bifa ajaa'ibsiisuun hiriyyaa Haayileetti dubbata. Hiriyyaan Haayilees yoom itti siiqxee argite amala isaa immoo hayyuu dubbatee nama hin quuqne garraamii namaaf yaadudha jechuun deebiseef. Ejjennoon Haayilee Fidaa yeroo sana aangoo siyaasaa mootummaa qabaachuuf harreeduu irra uummata ofii dammaqsuu ijaaruu fi barsiisuutti dursa kan jedhu ture. Warri Ihaappaa immoo faallaa kanaa aangoo siyaasaa qabachuuf hiriiraa turan. Kitaaba isaa tokko irratti qubee afaan Oromoo kutaa Oromiyaa hunda keessatti barsiisuu, Oromoota kaabaaf kibbaa fi bahaa dhihaa wal barsiisuu, ijaaruu fi dammaqsuu qabdu akkasumas aadaa, hoodaa fi seenaa Oromoo barsiisuu kan jedhu ture. Ayoko bontoko nada galako rana nanyate tunan sadakako. Egaa hordoftoota keenya seenaa nama beekaa fi cimaa kana baay'ee keessaa ishee xiqqoo haala kanaan isiniif qabannee dhiyaanneerra. Gara fuulduraatti seenaa gootota Oromoo kan biraa fi qophiiwwan nama bohaarsan isiniif qabannee dhiyaannaatii maatii keenya ta'uun akka nu hordoftan isiniin jecha sabiskiraayibii gochuun maatii keenya nuuf ta'aa. Thank you.